jiru mancaafamaa jiran beelaa jiran dhoobataa jiran nama 30 oltu dhume kanaafuu hatattamaan jechuu furmaata argatu waan qabuuf yoo sagalees ta'e borurraa eegallee amma silaa halkanaa waan ta'e borurraa eegallee viidiyoos hojjanne sagalee qofaa miti uummanni sun gargaaramus waan qabaniif warroonni naannoo sanitti nama amantan akkaawuntiin akkuma kana duratti uummata keenya walloodhaaf banamee boorana keessattis akkasuma banamee sirka harargee akka amma dura gaa waa hedduu gochuu turre kophaa keenya osoo hin ta'in isinii waliin waa hedduu gochuu turre kanas hin beeytanii arrallee bikka uummanni keenya nu barbaachisutti hin jirra akkaawuntiin nama amanamuu banamee waan dandeenyu achirratti akka galchuu godhuu dandeenya jechuudha hatattamaan because hawaasa kanaaf kan jiru mootummaa otoo hin ta'in hawaasa qofa ummata kanaaf kan jiru ummata qofa mootummaan guyyaa tokkollee gabbu'ee ummata isaa gargaare takkiin midhaan tokko makiinaan fe'ee geesse hin jiru TikTok irraa walitti qabame Facebook irraa walitti qabame diaspora Minnesota irraa walitti qabame ijoollee biyya arabaa irraa walitti qabameeti uummanni keenya gargaaramaa ture malee qabaleenis ta'e kaabineenis ta'e abbootiin garaas ta'e abbootiin mataatis ta'e takka wanti gargaara hin jiru jechuudha. So waan kana osoo hawaasni lama sadii osoo hin jahin bikka buutanii gootan hawaasa keessan biraa illee galata argattanii wanti isin gootan illee hawaasas boonstanii hojii gaarii hojjettan abbaan gaafa waan gaarii hojjete ofii hojjeta waan ta'eef waan kana osoo dhimma kana hatattamaan laaltan bareedaanatti fakkaata. karaa siyaasaa keessa deemuun barbaadu qeequun barbaadu barbadeessuun barbaadu allee ittawallee horree itti dhabnee odoo jirruu duunee fayyummaatti cabnee araaruu yakoodee yoo dhiiftanii ammanaa walmoo dhiisatii mee dura of mo'aa araarri ni dhugaa gaafas bakka ga'aa araarri ni dhugaa gaafas bakka ga'aa mirgooleen wal haatu koobina faanaatu koodee wal fixurra hambina maannaatu hambina maannaatu wayo wayo yalmaani ayo wayo wayo yalmaani jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesiitu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalala isin bira haa ga'u isin jecha viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma jalqaba irratti argitanitti viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu baay'ee oromoo ta'e oromoon kana argu baay'ee itti salphatuudha egaa innis godina wallaggaa keessatti jechuudha horroo guduruu godina wallaggaa keessatti uummanni oromoo haala maleedhaan dararamaa akkasumas qe'eesaatirraa buqqa'ee rakkoo cimaa keessa jira jechuudha egaa hundi keessanuu sooshaal miidiyaa kanarratti guyyaa har'aa akkasumas kaleessa babal'inaan kan argaa jirtanii feemasii oromoo kan taate hundi keetuu gadi baatee uummata kana akka sagalee taatu jaalalaa fi kabajaan si gaafanna egaa feemasoonni oromoo gama kanatti akka xiyyeeffannoo guddaa irratti fudhatanii namoota kana gargaarsa yoo ta'e birrii walitti guurtanii gargaaruudhaan akkasumas wantoota nyaatamoo ta'e nyaata bittanii akka geessitanii namoota oromoo miliyoona meeqatu jira jedhama gandoota 11 keessa biyya wallaggaa kana keessatti haala kanaan ta'uun isaa oromoo guutuutu ta'e jechuudha malee wallagga qofatu ta'e jechuu miti taateen kun wallagga qofaa keessatti miti kan oromoo hundaati jechuudha feemasoonni oromoo egaa jechuudha feemasoota oromoo ani komiin irraa qabu gamanumaan ibsachuu barbaada waddoo akkanaa kanaatti sagalee ta'uu dirqama keenya fakkeenyaaf jechuudha feemasoonni oromoo amma yeroo ammaa kana warroota jaalalaan walii hiikee jaalalaan adda bahee jaalalaan miidhameedha kan qarqaaraa jirtan nu never ever suni ta'uu hin qabu maaliif namni tokko jaalalsee hin dhabaa hin argata jiruu hin hiika namoota akkasiisan ajandaa itti guutanii sa'aatii 24 hanga nama 200,000 meeqa ta'utti teessanii ilaaltan kottatii kana miskiinota lubbuun itti darbaa jiru kana gargaarsisaa gargaara
namoota jaalala waldhabee fiikee daa'ima irratti nama fayyaa guyyaa 3 guyyaa 4 ajandaa godhatanii irra teessisanii miti kana lubbuun namoota itti ba'aa jiru kan Oromoo itti lola'aa jiru kanarratti kotti guyyaa 2-3 taa'atiin liibirra oola. Nama jaalalaa fi jaalateetti dhabeen fakkeenyaaf dubartiin takka dhiira tokko hiiktee dhiira biraa jaalatteettanii guyyaa 4-5 kan akka Mubaarak Musammaa jechuudha. Guyyaa 4-5 liibii baddaadhaa afaan banaa ooltu kootu kanarratti afaan banaa ooli kina. Hara bismaan boolti giira tokko nama guddarra. Okay. Gochaan kun kaleessa ta'ee maaliif har'a hundumtuu mana banatee waa'ee kanaati irratti naasa namni tokko ollaa inni irra jiru kana jechuudha. Osoo namni tokko dhaqee jaalalleen xiyya nagattee yookiin jiruun kiyya hiikame jedhee bakkatti dhuftee sabasabdee sheer godhaa taap naa godhaa nama akkuma dhibbanaa fi jaalan dubbadhaa ittee kaata. Kottuu kanarratti dubbadhu waan harmeentii itti bu'aa jirtu abboonuu dhiisi mataa namni hin hiikini. Dhugaa rabbi baay'ee tokko garaa nama nyaata gochaawwan Oromoo kun hundumtuu namatti hin tolu. Kanaaf dhiifama iddoon dogongoritti viidiyoo biraa hanga hin qabadhe sinitti deebi'utti nagaan naa tura oolumaa gaarii. Midkolen wal hatu, kobina fanatu, kode wal fitura, hambina manatu, hambina manatu. Wayo wayo, yalmani ayo. Wayo wayo. Satti hawaasni keenya mancaasaa jiru, mancaafamaa jiran, beelaa jiran, dhoobataa jiran nama 30 oltu dhume. Kanaafuu hatattamaan jechuun furmaata argatu waan qabuuf yoo sagalees ta'e borurraa eegallee amma silaa halkanaa waan ta'eef borurraa eegallee viidiyoos hojjannee sagalee qofaa miti uummanni sun gargaaramus waan qabaniif warroonni naannoo sanitti nama amantan akkaawuntiin akkuma kana duratti uummata keenya walloodhaaf banamee Boorana keessattis akkasuma banamee sirka Harargee akka amma dura gaa waa hedduu gochuu turre kophaa keenya osoo hin ta'in isinii waliin waa hedduu gochuu turre kanas hin beeytanii arrallee bikka uummanni keenya nu barbaachisutti hin jirra akkaawuntiin nama amanamuu banamee waan dandeenyu achirratti akka galchu godhuu dandeenya jechuudha hatattamaan because hawaasa kanaaf kan jiru mootummaa otoo hin ta'in hawaasa qofa ummata kanaaf kan jiru ummata qofa mootummaan guyyaa tokkollee gabbu'ee ummata isaa gargaare takkiin midhaan tokko makiinaan fe'ee geesse hin jiru. TikTok irraa walitti qabame, Facebook irraa walitti qabame, diaspora Minnesota irraa walitti qabame, ijoollee biyya Arabaa irraa walitti qabameeti uummanni keenya gargaaramaa ture malee qabaleenis ta'e kaabineenis ta'e abbootiin garaas ta'e abbootiin mataatis ta'e takka wanti gargaara hin jiru jechuudha. So waan kana osoo hawaasni 2-3 osoo hin je'in bikka buutanii gootan hawaasa keessan biraa illee galata argattanii wanti isin gootan illee hawaasas boonstanii hojii gaarii hojjettan abbaan gaafa waan gaarii hojjete ofii hojjeta waan ta'eef waan kana osoo dhimma kana hatattamaan laaltan bareedaanatti fakkaata karaa siyaasaa keessa deemuun barbaadu